Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtuu akkam jirtu nagaa jirtu. Har'a biyya ani itti dhaladhe, biyya ani itti guddadhe Wanjii Shawaa jira. Maqaadhaan yoo beektan yookaan immoo warshaa sukkaaraa jiru jechuudha. Manni keenya immoo kana akkuma agartanitti mana keenya asitti guddadhe jechuudha. Haatiiti immoo Adaamaa seente. Manni keenya kana fakkaata. As keessatti guddadhe biyya moo maal akka fakkaattu isa isin agarsiisa. Na wajji daawwadhaa. Subscribe, like godhuu keessan hin dagatinaa. Ani kan guddadhe magaalaa keessaa miti. Asitti guddadhe. Biyyi kun jechuudha warshaa sukkaara keessatti hojjetan kan itti jiraatanii bal'aa miti baay'ee dhiphaadha. Safarri immoo gaara safar jedhama. Maqaadhaan gaara safarii asitti guddadhe ilaalaa. Manni keenya achinis ni seensa, asinis ni seensa jechuudha. Asinis mana keenya seenuu hin danda'ama. Hin deemsisa, asinis seenuu hin danda'a, achinis seenuu hin danda'a. Kunoo daa'imummaa kiyya asitti guddadhee immoo Arbooyyitti deemee baradhee biyya itti dhalame asi. Let's go. Namoonni baay'ee ittiin jiraatan akka isin jedhetti warshaa faabrikaan hin jira as keessatti. Warshaa faabrikaa keessatti hojjetan Kililii kan jedhamu achi hin jira. Kun immoo namni xurataa ba'ee asitti mana bitatee ta'a jechuudha. Maalinni kan dirijjitii kan kennu jira achitti mana dirijjitiin hin kenna. As immoo bitatanii lafa jiraatan yoo xurataa ba'an jechuudha. Wanjii Shawaa. Jiru kan jala subbisa kana moo? kan amma qabbisan inni tokkichuma jaalatti lafa taa'anii Kuni amma bareedadha. Maangoon kun birri 10 akkanatti nyaadhee guddadhe jechuudha. Biyyuma kanatti. Maangoo isin gaabbata. Salaam mother. Salaam no? Indeed. Nakuma Kam. fayyaa Wayyumaan. haadha Mother. Yes. Maangollee bitadhee kunoo akkuma argitanitti magaalaa miti. Kan itti dhaladhee biyyatti dhaladhee jechuudha. Wanjii Shawaa. Abbaan kiyya duraan Arbooyyee jira. Achirraan warshaa faabrikaa dalaguuf as seenanii Oromoo baay'eetu as keessa jira. As gad dhufan booda nama baay'eetu dhufee warshaa keessatti hojjetaa ture. Abbaan kiyyallee akkanatti qarreerra dhufee asitti nu guddise jechuudha. Kun karaa keenya kan itti guddadhee baay'inaa jira. Taarikni tokko hin qaba as keessatti isinitti hima garuu amma muramee isinitti hima. Seenaa qaba. Seenaa daa'imummaa hin beektanii seenaa daa'imummaa qaba. Achi keessatti seenaa daa'imummaa kiyya isinitti hima qotaan. Subscribe, like, share gochuun keessan dagatii. Maqaadhaan duraan Baarzaafii jedhama. Amma Baarzaafiin jiru muranii keessatti Baarzaafiin hin jiru. Maal teessitanii haadha xiyyaaf muka hin mura jedhee muka muruuf Baarzaafii goggogaa saniin mura jedhee goggogarra bahee goggogarra dhaabbatee jechuudha. Yoo cabseedhu wajjumaan Baarzaafii irra kufee kun madaanatti asirratti Baarzaafii irra kufee jechuudha.
Vale, venir lengua, nueva. Bundaan kamaali. As keessatti duraan baarzaafi ture. Warshaa sukkaaraa as keessatti. Amma garuu jijjiiramee akkanatti midhaan itti qopheessan jechuudha. Masnoodha itti hojjetanii timaatima fa'aa asitti sirriittidha timaatima. Akkanatti amma jijjiirame duraan asirratti baarzaafiin mura jedhee kufee madaa asirratti natti ba'ee ture. Haadha xiyyaaf muka hin ciraa jedhee kufee ture as keessatti daa'imummaan jechuudha. Gaafa roobni roobu jechuudha. Karaan kun bishaan guutee hin dabarsu. Akka reef isin jedhetti asii oli namoota mana bitanii xurataa bahan itti jiraatanii Wanjifaa kun immoo kan mootummaa itti kennee warshaa keessatti dalagan kan itti jiraatanii amma garuu caamaa roobni hin jiru kanaafuu asiin keena jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtu akkuma agartanitti kun asii dhaabbadhee mana keenya ni mul'ata. Manni keenya kuni jechuun warshaa faabirikaa irratti xurataa jechuun hojii yoo dhaaban asitti mana bitanii taa'anii asii gadi immoo faabirikaa keessatti ka dalagan as keessatti jiraatan jechuudha. As keessatti ka jiraatan jaroota warra xurataan baane jechuun warra warshaa sukkaaraa keessatti ka dalagan isaantu as keessa jiraatan. Akkuma agartanitti magaalaa miti biyyaan itti dhalame akka baadiyyaa fakkaatti. Biyyi jechuun baadiyyaallee fakkaattu garuu akka baadiyyaa miti. Warshaa ka jiru san warshaan hin jiru. Warshaan buqqaa'ee gara dheeraa hin beekanii karaa dheeraa asiin dheeraa seenee amma garuu asiin jiru. Kanaaf qorritee biyyaan itti dhalame jechuudha. Qorritee amma qorritee akka duraanii miti nuyi fiinaa. Karaan kun immoo karaa gaarii faabirikaa sukkaara kan itti deemsisu jechuudha. Asiin deema jechuudha. Karaan shankooraa hin beekanii shankooraa asiin fe'ame karaa warshaa deemaa jechuudha. Ganda jaha jechuudha. Ganda jaha ka dalagan asitti kennanii asitti yoo xurataa fixammoo biyya akka reef isin agarsiisee achitti mana bitanii jiraatan jechuudha. Maangoon kun baay'inaan as keessatti hin jira. Maangoo baay'ee jechuun afaati biqilaa maangoo. Kabajamtootaa fi daawwattoota maamtuu kan itti baradhe immoo daa'imummaan jechuudha. Haga kutaa jaha itti baradhee isin agarsiisa. Achi booda arbooyyee aanaa jedhu keessatti baradhee isin agarsiisa. Na wajji daawwadhaa koottaa. Haga kutaa jaha ittiin baradhe achi booda immoo magaalaa aanaa jedhu arbooyyeetti deemee baradhee mana barumsaa ani haga kutaa jaha ittiin baradhee kunoo kana fakkaata. Akkuma dura jira. Mana barumsaa mootummaa jedhama maqaan isaa. Kanaan dura magaalaa aanaa jedhu arbooyyee keessatti kan ittiin baradhe isin agarsiise. Amma immoo biyya abbaa kiyyaati. Biyya abbaa kiyya itti dhalame jechuudha. Amma immoo biyya ani itti dhalame abbaan kiyya achirraa as dhufe warshaa sukkaaraa keessatti dalagaa ture. Achiin booda anaa fi obboleeyyan kiyya as kutaa ani itti baradhe ammallee yaada mataa kiyyatis waan jiru isin agarsiisaa jechuudha. Jijjiiramni ka jiraatu asii achi jijjiiramni hin jira. San hin beeku. Kana garuu hin beeka. Ittiin baradhe kutaa isin agarsiisa. Kana kan kutaa jira. Kana.
mana barumsaa ani itti baradhe kana lakkoofsillee jira. Wanji shawaa jedhamtu keessatti asitti itti baradhe jechuudha kan ta'e daa'imummaa kiyyaa na yaadachiise wallaahi na yaadachiise. Bakki isin hundi keessan akkanatti ilaaluu qabdu mana barumsi kan itti baradhe wanji shawaa washaa suffaara kan jiru keessatti biyya ani itti dhaladhe jechuudha. Akkuma agartan kan fakkaata subscribe like share godhu keessan hin dagatinaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.